Gaaf sambirin bittanii nama shahaadaa qabatu se. Sii himuu fi barsanuma sii dhufuu fi. Eshi. Fidaan warra ammaa birrii kafaraa nama isaa. shahaadaa qabsiisne silaa yoo sambirriin guuruun jiraate anuu haftaami barjaartii tiyyaa guursisee. Miliyoona godhe. Isha badamee beektaa akkas hundaa jennaa taanee. Innaa hin turre akkas ture beektan yeroo sanii wanti suni. Amma ammoo haga dhiyoo kana garuu ani fakkeenyaaf waggaa takka moolama keessatti nama 54 oltu karaa Facebook page kiyyaatiif TikTok kiyyaatiin shahaadaa qabsiise. Ragaan ubbaatanii nama tokko deeggarsa guuraa jennee miidiyaa kanarra finneen beeku. Amma tokkoffaa rakkoon eessaa eegale seetan ilkaan eessaa dabe jennaan ergaa dabe waabeen eessaa dabe jennaan ammoo dilgaa dabe maal jedhaman maaqseen dagadhee ka'umsi dhugaa yoo walitti himaa deeman hawaasuma keenya warra miidiyaa kanarratti shahaadaa nama qabsiisna jedhan kanarraa eegala sii galee. Namni tokko islaamummaa dhufe jechuun birriin guuramuu fi qaba jechuudha miti. Nama kaleessa islaamummaa dhufe assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jedhee bar osoo sirreeffatuun jalqabin gadi bahee amantii wal bira qabee amantii kiristaanaa arrabsuu nama xiqqeessuu keessa seera. Silaa jalqaba islaamummaa yoo dhufan namni amantii baratutu dursa. Warri shahaadaa qabsiisoo amantii barsiisutu dursa. Namni amantii osoo hin barin osoo waa hin beekin amantii islaamaa kana keessa waggaa 5-6 seentee osoo quraanaan kattamin osoo waa hin baratin wanti namatti da'awaa godhan tokko illee jiru atuu haara jechaadha. Kanaaf jalqaba irratti warruma amantitti fidu kanatu amantii illee barsiisanii ka'anii inni sun darasama isaanii ta'uu qaba malee akkuma dhufeen qidaamee dhufee uhudii imaama ta'uu qabu ture. Wanti kun ka'umsarraa dogongorre asii eegala jechuudha. Lammaffaa dhugaa dubbatuuf amantiin islaamaa chaaritii wayyaa laatii miti ka jummaa sallamanii qidaamee ammoo BYD takka bitatanii nu deemnee jirra ka jedhan. Miskiina hedduutu jira amantii islaamaa kana keessa taa'ee olumaa meeqatu jira baadiyyaa meeqa keessatti ka konkolaataa ittiin deemu hin qabne darasaa 700 800 osoo Amoo meeqa konkolaataa binna shahaadaa miiffachiistaa kama akkatti nama rasutunnin. yaa itti sii dhufa aalima meeqa darasaa 700 800 qaraasisaa wallahi har'a darasaan wannaa keessa taa'anii bannaati sharaa keessa taa'anii kateessoo irra taa'an takka hin qabne lafa balaaxaa duwwaa kanarra taa'anii markaza islaamaa meeqa keessatti darasaan daaraa duwwaa kana seettee qaraasisti aalimni isaan qaraasisu darasaa 700 qabatee soofaa tokkicha 20,030 bitamu kan irra taa'ee qaraasisuu hin qabu. Har'a nu garuu miidiyaa kanarra wayyaa lama rafinnee birrii miliyoona 10,20,30 itti guuraa qabeenya ummata islaamaatiin taphanna. Maaliif hawaasni kun miskiina waan nu jenneen nu jalaan ka'an nu garuu hoo waan qorannee osoo ummatatti hin dhiyeessin osoo qulqulleessinee ummatatti hin fidin eenyummaa nama sanaatu osoo seeraan hin bitin dhageettii qabnu fayyadamnee ummata keenya dararaa jirra hawaasa keenya miidhaa jirra. Nuyyuu rabbi ma'asiyaa irraa nu haa baraaru. Nu waan kana jalaa najaan baanu. Awwala silaa ka haqa godhatu masgiida meeqa jara keenya Oromiyaa keessatti bakka garagaraa keessatti ol dhaabatee birri miliyoona 5 miliyoona 6 gaafatanii waggaa 6-7 minaaraan bichaa ol dhaabatee akkanatti duwwaa dhaabata ka qorqoorroon qabdu. Nuu har qidaamee islaama ta'ee uhudii birrii guuruuf yaan. Kanaaf hirdhinni nu bira jira keessattuu warri miidiyaa keessattuu ustaazonni keenya. Yoo rakkoon nama mudate nama jechuun namni hin dogongora hin gufata garuu irraa baratuu qaban rakkoo kanarraa boru dogongora sanii deebi'uu hin qaban. Rakkoon nu bira jira. Ummata islaamaa bira jira warra miidiyaa fayyadamu bira jira keessattuu ustaazota miidiyaa gubbaa jira. Abbaa argitan tokkoffaa ol fuutanii of biran dabarsina. Maaliif jalqaba baratee beekumsaan bakka san gahuu qaba malee dhufe maaf yookiin ammoo beekamtii maqabaaf isinii gabaabsa. Inni xumuraa ammoo osoo gaafa gaadii na dhooftanii fi ummatti hin taruudhaan osoo gaafa nama tokko kiristaana inni arrabsu islaamummatti dhufee gattaa'i amantiin keenya kanaa miti dogongortee jirta. Background islaamaa qabattee maqaa islaamaa qabattee amantii namaan xureessini gaariis ta'ee badaas kaleessa keessa turtee dhufte adabadhu jennee nu afaan keessa qabne har'a islaamummaa dhufanii boruuf duuba deebi'anii waan barbaadanii naasaanii ture. Walumaa galatti gabaabsee qabxiin kiyya ijoon dogongorri nu bira jira. Warri shahaadaa qabsiistan awwala nama miidiyaa kana bobbaasuu dura amantii islaamaa barsiisaa akkaataa salaataa barsiisaa akkaataa wudu'aa barsiisaa tafsiira barsiisaa. Waa erga amantii barateen booda gadi bahee da'awaa haa godhu yookaan immoo jaahilli waan haasa'u takka hin qabu. Wallaalaan yoo haasa'e beekaan ammoo yoo hin dhusu. Biyya wallaalaan keessa afaan banu keessatti ammoo beekaan iddoo hin qabaatu. Rakkoon guddaan kan aalimni da'awaa godhu hedduutu jira. Biyya keessa hin qabna olumaa'ii hedduu qabna.
wanti qidame sallamte dhufte nurraa iyyituuf hin qabdu qidame shaada qabate uhudi daawaa godhuuf tiktoki balatee gabba kanaaf dogongorre nu mudate nu bira jira tokko kennaan quba ofitti qabne ka qabeenya ummataatiin tapate warra miidiyaa warra ummanni jala dhaga'u warra birrii guuruu danda'u ka ammoo wayyaala karatartuu mara qabeenya ummataa bazabbasiise amantii keenyallee xiqqaasaa jiru warra shahadaa nama qabsiisuu fi warra ofii callisee osoo isaan callisan wallaalaa nakaasoo godheedha galatooma irraa haa barannu boruufaa fooyyeffannu. Afaan kana mee afaan kana gurbaa maal hin jaaddu siin jaanuti ani guyyaan hangaafa viidiyoo akkanaa waraabee